mana tokko ijaaru titaa waliin saamu garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'uu dhiisnee waliin jiraachaa jirra. warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu waliin gatta'anii mari'atanii dhimma seenaa irratti dhimma har'aa irratti dhimma boruu irratti waliin mari'atanii dhugaa walitti himanii kijibaa wal garaa wal boqoysanii osoo hin taane furuudha gaafatti jechuudha. kanaaf Oromiyaa jidduttis ollaa jidduttis Somaaliyaa wajjin furree jira rakkoo jiru. otoo kana beektan bineensi nutti seenee injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kan nun barbaada. akka inni nawaa kan immoo abbaan gadaa dhufee narraa fuudhee akka kan nuti gaafata abbaa gadaa bayyanaa hootu. hundi keenya iyyuu morminee namoonni kana raawwatan seeraan gaafatamuu danda'utu irratti jiraataa amantaa cimaa qabna kana irratti nullee. waan namni baruu qabu itoo obboleessa keenya balleessuu barbaanne hidhuu barbaanne biyya kanattuun affeeru inumaa ka isa mitiiti isa kaan isa hidhamaa ture iyyuu gadhiisaa turre waan ta'eef. Nagaya nubi manni Amaara nagaa waliin qabnu waliin jiran hoggansa isaanii wajjin wal mormii ideoloojii garaagaraa qabnu ideoloojii wal nu lolchiisu miti garuu kakawwee walitti nu baasuu qabu miti garaagarummaa qabnu kana fakkeessanii diddibanii irra dabruuf yaaluudha. garaagarummaa waan qabnuuf ummata waggaa dheeraadhaaf wal cinaa jiruuf daangaa dheeraa waliin qabuuf wal keessa jiraatu waan ta'eef humna gurguddaan lama gaanfa Afrikaa jiru waan ta'eef akkuma yeroo adda addaa jeetti hariiroon Amaaraaf Oromoo fafakkeessaanis addaan dhibuunis hin furamtu waliin gatta'anii. dogongorri uumamee jira dhageen jira isa ammas hin kaasu. ummata Amaaraaf Oromoo jidduttis nageenya akka dhufu yoo ka barbaadamu taate Itoophiyaa durii deebisuudhaan hin taatu jechuudha. Itoophiyaa boruun hundaaf taatu jaaruu qofaan. garuu lubbuun qabsaa'aa kanaa nama yartuu akkatti akkan dabarre jecha eegaa turre waan ta'eef wanti irratti raawwate ammallee fudhataman qabu hin mormina borus waliin hojjenna waliin qabsoofna. sababa keessan warruma golfaa kan goone warri mana tokko ijaaru titaa waliin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu otoo kana beektan bineensi nutti seenee sababa keessan warruma golfaa kan goone